Ijoo oduu guyyaa har'aatiin Hayidureen ABO Daawud Ibsaa fi dura ta'an Koongirensii Federaalawaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa xalayaa ifaa Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaaf barreessanii jedhame. Xalayaan kun maal ilaalchiseeti kan jedhu Profeesar Mararaa Guddinaa waan jedhan qabuun gabaasa guutuu dhageessu. Itoophiyaan bara kana Afrikaa irraa humna waraanaa cimaa qabaachuun sadarkaa 5ffaa qabatteetti jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa namni nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa oduu guyyaa har'aa qabannee dhufneef nu faana turan affeerra keenya. Hayiduree ABO Obbo Daawud Ibsaa fi dura ta'an Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO Profeesar Mararaa Guddinaa xalayaa ifaa Pireezidaantii Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaaf barreessaniin marii taasisuuf beellamni akka isaaniif qabamu gaafataniiru. Xalayaan ifatti barreeffame kun chaappaa dhaabota lamaanii kan qabu yoo ta'u yaa kaleessaa Sadaasa 18,2025 barreeffamuunis barameera. Waajjirri mootummaa naannoo Oromiyaa xalayicha qaqqabuus ta'ee gaaffii dhiyaateef deebii kennuu hin beeksisne. Dura ta'an Koongirensii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma maalii irratti mari'achuuf xalayaa akka barreessanis gaafanneerra jechuun BBC'n gabaasa baase. Akka BBC'n gabaasetti Profeesar Mararaa Guddinaa dhimma nageenya naannoo Oromiyaa irratti pireezidaanticha dubbisuu barbaadanii dhaabni isaanii xalayaa kana ABO waliin akka ifatti barreessanis himaniiru. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Iddoo baay'ee dhumaatiin jira. Arsii, Harargee, Shawaa fi Wallaggaa namni ni dhamani dararama rakkoodhuma kanarratti yoo nu dhagaaniif dubbisuu barbaanne kan jedhan Profeesar Mararaan kanaan dura dhimma nageenya Oromiyaa irratti dhaabotiin kunneen lamaan yeroo garagaraatti gabaasa baasaa turuunis ni yaadatama. Rakkoon bal'ataa malee gabaabachaa waan hin deemneef teenyee ilaaluurraa gahee keenya bahachuuf gaafanne kan jedhan Profeesar Mararaan yeroo dhiyootti waajjira pireezidaantiitti xalayaa ABO waliin barreessaniin gaafatanii jiraachuus beeksisaniiru. Hariiroon pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa waliin qabanis akka laaffate kan himan Profeesar Mararaan quunnamtiin keenya akka hin taanetti eegaa citee waggaa 4-5 tahaa jedhaniiru. Marii pireezidaantii naannichaa waliin taasisuuf abdatan irratti maaltu nagaa booresse maaltu nagaa fida akkasumas gara sirna dimookiraasiitti maaltu nu ceessa waan jedhu kaa'uun kan hin oolle jedhaniiru. Dhimmi mootummaa ce'umsaa marii gaafatan kana irratti ka'uu danda'u irrattis Profeesarichi deebii kennaniiru. Waa'ee mootummaa ce'umsaa mariin hin ta'us jechuun na rakkisa jechuun dhimma nageenya Oromiyaa alatti ajandaan addatti qabatan akka hin jirres himaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'achuu gaaffii kan dhiyeessan uummati waan isaan gaafatuuf akka ta'es Profeesar Mararaan himaniiru. Maaf teessanii ilaaltu badaa jirra mancaa jirra qe'een keenya jeeqamaa jira. Baanee galuu hin dandeenye nagaa dhabneen isaa mamnaa namni ni du'a kan jedhu baay'eedha kan jedhan Profeesar Mararaan jechuun komiin bal'aa uummatarraa akka isaan qaqqabes himaniiru. Itoophiyaan bara kana Afrikaa irraa humna waraanaa cimaa qabaachuun sadarkaa 5ffaa qabattee jedhame. Humni waraanaa Itoophiyaa irra caalaan isaa lakkoofsa loltoota lafoo irratti kan hundaa'e kan jedhu gabaasni kun waraana lafoo geggeessuunis humna waraanaa guddaa ta'uu agarsiisuu jedhe. Biyyattiin lakkoofsa waraanaa guddaa hir'isuu fi humna waraanaa qilleensarraa utubuun beekamti kan jedhe gabaasni kun humni qilleensaa Itoophiyaa qaxanicha keessatti isa jabaa ta'us ibseera. Xiyyeeffannoo isaa humna lafoo ijaaruu ittisa daangaa fi nageenya biyyaa keessaa kabachiisuu irratti kan xiyyeeffatedha kan jedhe Fiire Power gabaasa bara kana baaseen bajanni waraanaa Itoophiyaa gara $2 biliyoona 2.0tti akka guddates ibsee jira.